Dabe sinawa jintae nagargarin kotu ya Mariami nabira nafiini belawa mujaki naniram fatini kotu ya Mariami nabira nafiini belawa mujaki naniram fatini mal jalen dubada ya ko malani mefita waike mal jelen dubada mariami ko malani mefita waike nyata gati ko ana makanke nyata gati ko ana makanke Viro berada beyahada ko argachun dandenye kanabimo achila lidar banam nundum tu rako ke sapoti yonitimo sinarga degiti bakavi rakoti lamata belau anuku fukoti sinarga degifti bakavi rakoti lamata belau anuku fukoti mal jenen dubada yahada ko malani mefita waike mal jenen dubada yagifti ko malani mefita waike nyata gati ko ana makanke nyata gati ko ana makanke Olka odabe humnadabe boy mimako dangalasin kadanang gifti ko maldadaba kuno di pinaja nahnabasam angkabara barat anmuji jaketi naboji emayam waingo jaketi amma bara anggarbi jaketi naboji gifti waingo jaketi mal jeden dubada yahada ko malani mefita waike mal jeden dubada mariami ko malani mefita waike nyata gati ko gifti makanke nyata gati ko ana makanke nyata gati ko ana makanke nyata gati ko Maryam makanke amine Jafaru sati makawadiyo kanulfa Dau akka gammachuu guututti lakkawa kan jedhe kitaaba qulqulluu keessatti waa Maartiin lafa dhooftee da'u dubbiin ulfaati. Lakkoofsa sadii naani siifan dubbisa atis yoo akka duraa si balleessuu baate wanneen kuni akkas jedhe qorumsi seexanni kiristaanota qoru dandeettii fi ga'umsa amantoonni hojii tokko raawwachuu fi raawwachiisuuf qaban madaalee dabarsuufiidha kan jedhudha. Akkana jedha qorumsi seexanni kiristaanota qoru dandeettii fi ga'umsa amantoonni hojii tokko raawwachuu fi raawwachiisuuf danda'an qaban madaalee dabarsuufiidha jedha. Madaalee hojii tokko raawwachuu fi raawwachiisuuf danda'an qaban madaalee dabarsuufiidha kan jedhudha. Eshi soba akkamitti madaalee dabarsa jettee barate eshi mulunash eshi soba eshi nimona soba mulunash soba darii soba eshi mee hirmaadha kukkutee na jala dabarsa ana meseejiisi eshi naataan soba eshi maski soba eshi soba eshi obsituu soba darii soba eshi ayat soba eshi hirmaadhaame eshi
Eshi Adoniyaas soba dhugaa soba soba eenyutu dabarsaa alamitu dhugaa maskiin gaaffii isaa irra deebisaa isiniif kenna qorumsi seexanni kiristaanota qoru dandeettii fi ga'umsa amantoonni hojii tokko raawwachiisuuf qaban madaalee dabarsuufidha kan jedhudha deebiinsa soba dabarsuudhaaf otoo hin ta'in otoo isaa danda'ame iyyuu seexanni kuffisuudha. Yeroo dheengadda barannu qorumsi inni kun qorumsa isaa kan akka daaqonootaa qorumsa jechuun hiikaa yookaan yaadrimee qorumsa gaafa jennu dheengaddannaa barannu maal jenne qorumsi inni barnoota irratti gaggeeffamu dandeettii hojii tokko raawwachiisuu tokko madaallee dabarsuudhaaf yeroo waan adda addaa qoramnudha. Inni kun qorumsa seexanni nama qoru wajjin tokko miti. Qorumsi seexanni nama qoru biqaatii yookaan ga'umsaa fi dandeettii nama tokko hojii tokko raawwachiisuu dhiisuudhaaf kan ittiin madaalamne yookaan ittiin safarru miti. Qorumsa isa kana miti. Baay'een keessan argattan yes galatooma. Adabbiin dogoggora hojjanneef waaqayyo akka sooruuf kan nutti hori'uudha kan jedhu gaaffiin kun baay'ee ifaadha jedhee yaada. Dheekkamsi yookaan adabbiin dogoggora hojjanneef waaqayyo akka sooruuf kan nutti hori'uudha kan jedhudha. Adabbiin waaqayyo kan itti dhufu waaqayyoon akka sooruudhaaf akkas jedhan ooyiruuf maal kan jedhu natti fakkaate loqonni gara booddeerra jiru sun anaaf haaraadha garuu dheekkamsi waaqayyoo irraa kan itti dhufe nu sirreessuudhaaf yookaan immoo gara obdi isaatiitti akka deebinuudhaaf maleedha. Waaqarraa kan dhufu taanaan nu balleessuudhaaf akka hin taane darbee garuu gaafa nuti cubbuu hammeenya garaagaraa hojjenne jechuun gaafa deebi'uudhaan inni adabbiidhaaf. Naawwalee jechicha ibsuu danda'a loqonni akkasirra kennee hin dandeessu taanaan sagalee koo yoo si bira ga'e. Innaa barumsa barannu laastamaaraan lammakkaran lagassasan kana jechuun kan nu barsiisee kan nu gorse kan nutti hori'ee isa jedhu hori'uu jechuun gassasuudha. Isa kana iski sobaaf dhugaa kanarratti gaamee qoruu dariidha. Tolee daroo itti fufnaa ana koomentiin naa banaan jiru asirraa waan ta'eef kan dariitti yoo darbine gaariidhaan jedha. Koomentiin nama tokko tanatti mul'achaa jiru kan barsiisaan haa ol deebiinsaa sirriidha dhugaadha. Barsiisaan haa ol argataniiru. Barsiisaan haa ol koongiraa baga gammadan jechuun barbaada gaaffii kanaan milkaa'aniiru. Darii gaaffii lakkoofsa shanaffaan akkana jedha. Gaaffii lakkoofsa shanaffaan akkana jedha. Sababa cubbuu hojjenneef waaqayyoon akka qorumsaa qoramnu nu taasisa malee akka ijoollee diqaalaatti nu ijoollee isaa nu hin adabu kan jedhudha. Irran sii deebi'a. Sababa cubbuu hojjenneef waaqayyoon akka qorumsa qoramnu nu taasisa malee akka ijoollee diqaalaatti nu ijoollee isaa hin adabu kan jedhu. Dhugaadha barsiisa. Dhugaadha jettee nu deebisteerti. Iski koomentii nu bana. Maatii waaqayyoo gaafficha irra sinii deebi'a. Sababa cubbuu hojjenneef waaqayyoon akka qorumsa qoramnu nu taasisa malee akka ijoollee diqaalaatti nu ijoollee isaa hin adabu kan jedhudha. Dhugaa biiftuu dhugaa soba barsiisaa gammeessa soba dhugaa barattamaadhaaf dhugaa hirmaadhaa gaaffii kana dhugaa murina soba dhugaa murina soba hirmaadhaame dhugaa soba dhugaa daddafaame jecha diqaalaa jedhan jecha diqaalaa jedhu itti hin fayyadame akka ijoollee diqaalaa lakki kitaabni qulqulluun diqaalaa jedhee waan kaa'uuf akkas jechuun dirqama in jedhama waan ta'eef hin sodaatin hamaa soba waan